دنيا فتيا مال رت ولولني مالف ولولني دنيا وان تقودون هوتي مالف ديمتي مالف أما موتو كليسا فتيا دابتي حر مالف إدلي دبتي وبوليتي تنا دنيا فتيا رابد فتيا وانا كنا كغودو ناتا إجتي itti deemaa jirte jechuudha. Kun immoo tuyyu illikis ta'uu baatu garummoo mucattiin suni naa tayaa yoo jette dirqamaan fatiyaan duniyaa dirqamaan fatiyaan tasliimaatti heerumu jechaan jirtu fedhii tasliimati. Durallee intala sanillee jaalanne bahaariin ililli jaalatee miti. Ati immoo duniyaa jechuudha dhugaa dubbachuu fatiyaan nama miskiina akka taate dhibbaan dhibbatti beekte. Isii kanarratti immoo har'a garuu waan hin taane dubbachuun انتاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو أكم نجا كيسني فيا كيسني سنجا فيديو أنا ركبت ديسيني دو في أكون بيكمو فيديو واي تسليمة اللي في دنيا في فتيا يجودا دابت دو فتيا را ستوب سنجني جرا ونموني channel كنا فارا تاتا سبسكرايب لايك شير كوجو إنك تينا سنجا جو برباد أورد تبتك بجمتو تكيا Asirratti maal jechuu barbaada duniyaan oluma kaatee fatiyaanii dirqamaanii bahaaritti amalee intala sadan lammaffaa fuudhuu deemti isii dhakkaraa nutti banee isii tokkana nu godhee morka akka ililli aarsuudhaa fi tasliimaa bahaaritti fuuti fatiyaa jechuun nama miskiinaa fatiyaa jechuun nama akkasii hin jiru garuu immoo dhaamsanii duniyaadhaaf dhaamuu akkamitti isii tana wajjin nyaattee dhugde gatteetti wajji maan gorsi wanni kun hin ta'amu hin ta'u wanna kana piraankitti deemtamu piraankitti hin deemta dubbiin kun sirriidha moo sirrii miti wanni kun hin taatu bahaarsanumaan fiixa haa ba'u simaan fiixa haa ba'u sima haa qananiifatu ililli haa qanansiifatu qabeenyi isaa isa gayaa isarra hafeetiin bakka biraa gayaa lakki sadaffaa arfaffallee haa fuudhu yoo jette taheyyamtu haadha manaa isaa hangafaati haadhas taanan burus taanan aaduma keenya arsii keessatti illee aaduma keenya akkuma amantaa keenyatti illee abbaan warraa eenyu eeyyama gaafataa yoo jettanii haadha manaa isaa hangafaasan baddus ta'e jabdus ta'e isii hayyama gaafata isii lammaffaa hayyama gaafatu achi booddan isii lammaffaa hayyama gaafata sigalee garuu moo dogongorri duniyaati qabdu fatiyaan tun nama akkamii akka taate hin beektu ati jabummaa keetiin okay rakkoon qabu jechuudha maaliif jabummaan keeti dadhabbinni namaa dadhabbinna namaati dadhabbinni kiyya ati naan taatu fakkeenyaaf dadhabbinni kee hiriyaatiitiin taatu jechuudha kanaaf ati hamma dandeettetti abbaa manaa kee quxquxut godhi qabadhu dhimma fatiyaa irraa dhaabbadhu dhimma fatiyaa gaafa irraa dhaabbatte wanni sii fi fatiyaa idilli tasliima walitti fidullee hin jiru namni fatiyaa tuqe immoo boo'eeki namuu kabaja si qaba si akka kootti si jaaladha si kabaja si dinqisiifadha maal ta'uu kee jabduu ta'uu kee dubbattus jechuudha garuu wanni ati badde ni jarjarta nama keessan gorfataniif miidiyaa irratti fidan hicii keessan gorfatan miidiyaa irratti fidu fatiyaa ta'e duniyaa ta'e fakkeenyaaf fatiyaa akka laalutti isiif jecha intala san barbarii iyyatti na jechuudha lilli ni beekna garuu immoo wanna ta'amu wanna dubbatamu wanna hin dubbatamne fatiyaa bira dhayitee viidiyoo kan ina fatiyaa waraabee gadhiisu yaanni kun ta'a yaanni kun hin ta'u jettee mariisisuu qabda jechuudha maal fire fatiyaan obboleetti keeti hiriyaa keeti isin nama biyya tokko keessa yaman keessa wajjin ture jechuudha kanaaf maal isinin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya balleessan eenyu qaba duniyaatu qaba fatiyaa irra dhaabbadhu isii wallahi aziim nasiib jettee tawakkaltu Allah yaa rabbi jettee mee mucattii tana bifni isii adadatti olee buluun deema maaliif imaana onni isii keessa jira jechuudha fatiyaan immoo nama qalbii ishee miskiina irra aakiraati kanaaf wanna ta'amu wanna miidiyaa irratti dubbatamu wanna alaan dubbatamu garaagarummaa godhadha qabadha akkanumatti zim jettiin ol kaatanii lallabina intaatu dubbii gadda isaanii hin jiru moo achi keessa ganda sana hin jiru bakka walii yaaduun dirqama wal gorfachuun dirqama wal bira dhaabbachuun dirqama namoonni tokko akka itti yaadan akka biraati amma namoonni tokko roon dhiiraa bahaari mana akkamitti dubartii sadi fuudha odoonuu tokko hin fuudhin namoonni jedhan rabbiin jaalala dhalaa isaa kenne ka bakka maal godhatu wanna godhan hin jirtu jaalala dhalaa isaa kenne jaalala dhalaa isaa kennee fiti malee waan biraatiif miti kuni kennaadha wanni hundu uumama kee maal gootu fakkeenyaaf ati bifa qabaattee waan maal qabaatiin maal goota amala yoo qabaatiin bifa yoo qabaatiin amala sitti kenna
mooya dubartiin takka mooya ta qabdu jira takka mooya tan qabne jira. Maal bire wanni hundu kalaqa isaati uumama isaati akka inni si uume itti si kalaqeesse kabsi bareechus kasi fukkisus qaamala si tolchus kasi kan bakka injiraa miti waan akkasi garuu mootu yuusi nama jechuudha. Duniyaa nama fakkeenya dubartii jabduudha dhugaa dubbachuu na dinqisiifadha baay'ee jaaladha dhugaa dhufteellee koomantii naa barreessaa turte duriif jechuudha. Maaliif gaarii namaati garuu moo isitti xiqqishuu itti rifadhe isii fatiyaatu itti kana. Isii fatiyaatu ol baate fatiyaati dirqama ililliin akka gubattuuf jetti yeroo kana barate ililliif dubbachaa jirta. Hadda fatiyaa silaa keessa bahite dhaabsisuu ta qabdu si fatiyaa wanni kun sin baasu fatiyaa dubartii masaanuu jechuun akkuma amma mi'ooftee itti seentu kanaaf miti gaaf itti seente mootuyyuu fatiyaa matana dhiibachuuf taate dhiibachu intalumta amma jaalatu tuni maal jettan jedha hin beekamu kaane gaafa bahaarii jala geet hin dhiibatti. Maal dhiibatti? Fatiyaa dhiibatti. Maaliif dhiibatti? Hallanyeeffatu feeti. Akka yaadisiitti anta amma intalli jidduutuun jechuudha. Tas ilillillee dhiibatti. Fatiyaallee dhiibatti. Yaadisiitti beeka akkana yaada isiiti. Kun garaan dubartii kun badaan. Dubartiin summiin akka maasi jaalattee miti. Wallaahi dubartiin summiidha. Dubartiin summiidha. Namatti deebiti. Fuula keessa sitti deebiti. Isin galee fuula keessa namatti deebi'uun badaadha. Fuula keessa namni sitti deebi'amuu si galaafata. Jireenya keessa galaafata. Haa ta'u garuu bahaariin sadaffaa fuudhuun boroolee ol ka'ee ani fakkaa qaanii tokko natti ta'a. Wallaahi garuu baay'een tokkotti nama jibbisiisaa dubartiin takka masaanuu taatee mana tokko keessa jiraachuun. Amma nagartanii miti wanna caaltuu fi faayoo akka ta'u fixaa jirtan hin bareedu. Wallaahi billaahi. Obboleettii hamma fedhe maa wal jaalatti miti dubartiin tamaman adda adda qabdu jira bareeda. Hamma fedhe waan fedhe maan taane miti tamamana qabdu ta'attatti mana qabdu bareeda. Wal jaaladhus wal jibbis tamaman adda qabdutu bareeda. Garuu dubartiin takka masaanuu taate mana tokko keessa jiraachuu algaa tokko irra bakka nama jibbisiisa ichi maal jechuudha. Garuu huma fokkinnaati haa ta'u garuu immoo sirrii miti. Sirri miti dhibbumaan dhibbatti. Hamma fakkeenya fatiyaan ijoollee fudhattee bakka biraan deemtu. Mana tokko keessa isaanii fatiyaan garuu uumaan qabdu garuu mentalli seentu kun ni ulfaata. Maaliif baay'ee matti ulfaata wallaahi. Haguma bakka hanga waan kana mijeeffattuuf malee gaafa mijeeffattetti dhibbaatu dhufaa. Kanaaf viidiyoo keenya laayik gochuu, sheer gochuu, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.